Adam Saado Dinya Abdullahi Ganamo O Kahaji Goverida Kahaji Nuru Dallo Kahaji Isaac Dadi Eka Husseini Bune Eka Mahamudi Bune warra qabsootana fi haddadu anufune haddadu afnufune dini fatansailu dini abishe garba dini bakar sabalo dini bakari ware lafatti jigenafne lafabunan darare ware gamni isani tanan wana busete esaren dalota ti kunotire dabare dini badofu agari dini nagasa kumsa dini elemo kiltu dini baro tumsa bahara gurracha tae boru isilikimsa ifaje wako gutu tajara abadada bishan jala yaftani amma badu fi bada bishan jala yaftani amma badu fi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyanki ya islaama ka dunyara jirtan hundinuu obboleeyyanki ya oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya koonni irraa buqqee lafa jirtanitti isin haa ga'u. Fireew Maashaw Gidday hongo'aan du'aan dhaaba shaneedhaa maal jechaa jira? Mootummaanoo maal godhaa jirti? Itti gaafatamummaan nageenyaa fi olaantummaa seeraa eegsisuudhaa teenyuti murni mootummaa tana xiqqeessu laaffisu diiguudhaa fi mootummaan ce'umsaa akka jaarramtu barbaadu hoo garee akkami eenyutu walga'e tayyattu hundaa'u bal'inaan talaallu ta'a jechuudha. Tanaafuu Fireew Maashaw Gidday waan inni gode agartanii jirtanii haasaw isaa hundaa'uun ilaalla dhiyaadhaa invite share naa godha xiqqoo boodanii eegalla sirba General Artist Umar Sulaiman ka biyyatti galuu deemu amajjii 5 irratti simannaan isaa bifa hawwituudhaa fi bifa kabajaa qabdu nama nuti dhugaa dubbachuu irraa barre nama nuti dhugaa dubbachuudhaaf rabbi sodaachuu qoftiin gahaa ta'uu irraa barre nama dhugaa dubbachuudhaan sabafiitiif quuqamuun sirriidha irraa barre yoo jiraate namni dura General Artist Umar Sulaiman biyyatti galuudhaaf qophii irra jiraachuu isaa beekamaadha. Nama kana hedduu hiiroo keenya dhiyaadha. dini elemo kiltu dini baro tumsa bahara gurracha tae boru isilikimsa kadi ka Mustafa Harawe gumanjara akabun hasawa miti kawe dini abdi guma baafachuuf deemna dhiiga ijoollee teenna ka Abdullahi Ardi dhiiga Ayyub Bakari ka Mustafa Harawe gumanjara akabun hasawa miti kawe dini abdi koppe dini Usman yo Musa
Dini marame harka, dini Yosef Gamachu. Ka ebbisa addunyaa mucaa mataa dhaabee ka ebbisa addunyaa ka jireenya ayyaana. Dubbiin akkana taanaan walitti reegayyaana. Dubbiin akkana taanaan walitti reegayyaana. Nu fichisiifteen galtuu nutilleen haaloo baana. Nutilleen gumaa baana. Nutilleen gumaa baana. Nutilleen gumaa baana. Osoo wal'aansoon goone, osoo itti rakkanne, osoo itti miidhamne, salphina keessaa, tuffatama keessaa, mirga fi dhabuu keessaa bahuun akka hin danda'amnes beekuu qabnaa jechuudha. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u. Jaalladhi gammada. Tokkummaa keenya qofaan. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u. Wal'aansoo keenya qofaan. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u. Ilmaan Ormaa, ilmaan Oromoo kan. Ifama. Yoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa uummanni keenya bal'aan akka beeku deddeebinees yaadacheef. Dini Haji Adam Saaddo, Dini Haji Abdullahi Ganamo, Kahaji Goberida, Kahaji Nuru Dallo, Kahaji Yisak Dadi, Eka Husseini Bune, Eka Mahamudi Bune. Mahamudi Bune. Warra Tanafi, Haddadu Anu Bune, Haddadu Afnu Bune. Dini Fatan Sailu, Dini Fatan Sailu, Dini Abishai Garba. Dini Bakar Sabalo, Dini Bakar Sabalo, Dini Bakari Ware. Lafatti Chigenapne, Lafabuna Andarare, Lafabuna Andarare. Ware Gamni Isani, Ware Isani Tanan, Wanabu Sete Saren. Dalota ti, Kunotire Dabare, Kunotire Dabare, Kunotire Dabare. Dini Badofu Agari, Dini Badofu Agari, Dini Nagasa Kumsa. Dini Nagasa Kumsa. Dini Elemo Kiltu, Dini Elemo Kiltu, Dini Baro Tumsa. Bahara Gurracha Tae, Boru Isilikimsa, Boru Isilikimsa, Boru Isilikimsa. Ifaje wako gutu, Ifaje wako gutu, Tajarra Bagada. Bishaan jala yaaftanii amma baduu fi bada. Yaa warra bade bada. Bishaan jala yaaftanii amma baduu fi bada. Amma baduu fi bada. Amma baduu fi bada. Dhiiga Haji Usmaan, dhiiga Haji Usmaan ilma sheekaa barbaree. Dhiira gaafa roobee wayyaanee wali haree akaayee wali raree. Dhiira gaafa roobee wayyaanee akaayee wali taree. Roobee wayyaanee wali haree akaayee wali raree. Kanni lafatti rartee sareen kajeella bartee kunnootii gan. Bakka tana qofa. Kanni lafatti rartee sareen kajeella bartee kunnootii ganda tartee. Sareen kajeella bartee kunnoo gandatti tartee warri biyyaa dhaqqabaa. Yoo isin biyya galtee yoo isin achi qaqqabaa yoo isin biyya galte. Namni galtee jeedat. Dhageeffadha. Saahiboome. Namni jeedalloodhaa wajjin saahiboome. Irra jiraa jedha. Yoomillee kan eenyunuu dagatamuu hin qabne mirgee fi kan kabajsiifatu abbaa qofa ta'uu isaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa ka addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni keenya ka onni irraa buqqee akkuma yeroo biraatti isin haa ga'u. Fireemmaa Shawgidee maal jechaa jira? Murni jijjiiramaa mootummaa cehumsaa uumuu barbaadaa turanii fi ammallee mootummaa tana laaffisuu irratti hojjechaa jiranoo maaliif? Mootummaan naannoo Oromiyaa too mootummaan Itoophiyaa too maal godhu qaba? Sabaa sablammiin Itoophiyaa keessa jirtu maal godhu qabdi? Tan jettu irratti bal'inaan keessa seenne kanaa soo inni ta'a jechuudha. Yaadadda
sirba general artist Umar Sulaiman waamalee miti kakeenye kaniin irra kaaye sirbi kun waan irra taa'aa jiru dubbachaa jira sirbi kun waan irra ummanni Oromoo biyya godhu qabu dubbachaa jira sirbi kun waan ummanni kun kaleenu godhe dubbachaa jira general artist Umar Sulaiman nama halaalatti waa arku nama dhagahu nama dhugaa dubbatu fi nama abbaa fadheen sodaanne sodaa namaan qabu general Umar Sulaiman sodaa rabbi male sanirraa barannee dhugaa dubbachuu eegalle biyya galuuf deema warri biyya baadiyaa kaabaa kibbaa bakkayyuu wal geessanii isa kana nu simachuu irratti fi simannaa gootaa nu taasisuu irratti akka nu hirmaattan miilanumaan afeerraa teenya dhiyeessinaa jechuudha qeerroon dubartiitii fi dargaggeessaa abbootiin amantii abbootiin gadaa beekamtoonni siyaasaa hundinuu mootummaan naannoo Oromiyaatiif kun hundinuu simannaa addaa ta'isa barbaachistu ta'isaa maltu nu geedhuudhaan isa kana akka nu ulfeessitan kabajaa barbaachisu akka nu kannitan gamanumaan dhaammannaa jechuudha gama sagantaa tiyyaattiin seena jijjiirama biyyatti dhufe kana riformii biyyatti dhufe kana murnoota mormaa turaniitu jira jalqabumarraa eegalee kadhachaa turre taa wala faan nu deebisina taa walin nu garagalchina adeemsitti yaa jirtan kun sirrii miti jalqabarraa eegalee warra riformiin hin barbaachistu mootummaa ce'umsaa dhaabbachuu qaba ja'utu Dr. Abiyyis lammaa irrattis duulaa turuun isaanii beekamaadha ragaa guutuu jira eega riformiin tun dhugoomte boodaas biyya galuudhaan istirateejiin shaneedhaa fi murni kun jijjiirrataniitu jira taniin arraantana ummata keenyaaf saaxilu jechuudha istirateejiin isaan jijjiirratan jaalala Dr. Abiy ummata Oromoo biraa fi Itoophiyaa biraa harkate jaalala obbolummaa Magarsaa ummata Oromoo biraa fi ummata Itoophiyaa biraa harkate jaalalaa fi dhageettii Odimpaan ummata biratti horatte akka nama haaree dhalatteetti Odimpaan ummata keessa qalbii keessa seente ummanni wannuma tanaan milkooyna ta'ettuun akka obbo Jawaar duraan jechaa ture OPDO diinaan cabsina ta'ettu saniin diinna cabsitee isummaan tun aangoo qabachuun ummanni irra quufee abdii irra torate san akka ummanni shakkiif keessa horu akka ummanni abdii irraa dhabu akka ummanni hin dhageeffanne akka ummanni booda deebu suuta suutan godhu qabnarratti istirateejii baafatanii warri Geetaachoo Raddaati wajjin maallaqa fudhate hojjechaa namaas dogoggorsiisaa ifiifis hojjechaa jiranii jechuudha warri Geetaachoo Raddaati wajjin kopha waliin dhufee biyya Jarman keessatti magaalaa Jarman keessatti Geetaachoo Raddaa wajjin kopha waliin dhufee gattaa'ee boorsaa keessaa waan fudhatee qaama biraallee dogoggorsiisaa akka jiran ragaatti qabnaa jechuudha ta'uftii waan isaan itti yaa'u jiran garee sadii uummataniiti gareen takka tawayyaaneedha gareen takka tashaneedha gareen takka ammaas garee adeemsa mootummaa tana laaffistu hojiin isaanii isaan sadeenuu garagara wayyaanee mootummaa tana kuffisuu irratti faayinaansiidhaa fi qabeenyaan akkaanii fi fandi gootu takka shaneen Oromoo dogoggorsiisuudhaan ilmaan Oromootii fi ilmaan Oromoo warran ta'in hunda hidhachiisuudhaan mootummaa kanarra qawwee kaafatanii mootummaa kana dha'uudhaan nageenya Oromiyaa fi guutuu Oromiyaa keessatti akka hin dhufne taasisuudhaan cabsuu abbaa lolu ta'uu jechuudha wayyaaneedhaaf qaamni sadeeffaa ammoo qaama mootummaa kana wahumanni hojjetu hundaa'u balaaleeffatu wahuma mootummaan tun dubbattee hundaa'u balaaleeffachuudhaan abdii ummanni mootummaa tanarraa horatee jiru akka shakkii keessa galchu jibbaa keessa galchu sodaa keessa galchu namni jibbu arrabsuutti fi abdii irraa kutachuu irratti akka kakaan taasisu qaama sadeen kanaatu walii galtee godhee jira qaamni sadeen kun wanni isaan irra walii galan mootummaa ce'umsaa ijaaruudha murni boodaa sanis mootummaa ce'umsaa barbaada murni shaneetis
mootummaa ce'umsaa barbaada. Murni wayyaaneetis mootummaa ce'umsaa barbaada jechuudha. Maaliif waan sadeen kanaatu murna kana walii galchee deemaa jira jechuudha. Fakkeenya garagaraa kaasuun ni danda'ama. Yeroo garagaraatti mootummaan kun laaffachaa akka jiru, mootummaan kun nageenya eegaa akka hin jirre, mootummaan kun biyya tasgabbeessuu kan danda'in, mootummaan kun mootummaa daandii haqaarra hin jirre, ammallee amalaa viidiyoodhaa hin dhiisin. Mootummaan kun mootummaa ammallee moofoo'ee jiru haarawamee hin jirre ta'uu. Mootummaan kun mootummaa ammallee fadhii Oromoodhaa guutuuf ga'umsa gahaa hin qabne. Mootummaan kun mootummaa ammallee ummata dhageeffatee fadhii ummataa guutuudhaaf ga'umsa hin qabne. Mootummaan kun mootummaa gaafii Oromoodhaa ilaammaatti hin deebisin. Mootummaan kun jechuudhaan mootummaa kanarratti namni abdii kan horanne suuta suutaan nama sammuu jijjiiranii akka namni irraa deebi'u taasisu. Hojii kanarra garee Geetaachoo Raddaati wajjin maallaqa fudhatteetu bobba'aa jira. Namaas dogoggorsiisanii. Ton dhugaa lafa jirtu jechuudha. Hangana keessatti shanee yeroo bitachuudha. Meeshaa hidhachuudhaan. Humna nama dogoggorsiisuudhaan. Lafa wanta godhachiisuudhaan waan kanarra bobba'uudha shaneen. Isii tanaatu hojjetamaa jira. Faayinaansa immoo wayyaaneen ni gootii jechuudha. Murnoota kana ammaan tana adeemsa biyya keessa jiru mootummaan tun jiidee waliigalteen isaanii mootummaa ce'umsaa waliin uumna irratti warra durarraa eegalee mootummaan ce'umsaa uumamuu qaba Itoophiyaa keessa jechaa tureetu ammallee mootummaa Dr. Abiy Ilmaa Abbaa Gadaatiin hoogganamuu fi mootummaa naannoo Oromiyaa ka obbo Lammaa Magarsaatiin hoogganamu kanarratti duulchisaa jira jechuudha. Dhugaan tana riiformii duraanuu mootummaa ce'umsaa barbaadan ammallee mootummaa ce'umsaa barbaadan. Biitti tun tasgabbii dhabdee jee uummanni hiriira akka bahu warri taasisu duwwarraa isaanii. Hogguu manni nageenyi nu haa eegamu jee iyyee mootummaan tarkaanfii fudhadha jedhu tarkaanfii fudhachuun hin ta'u warri jedhus isaanii. Hogguu as deebi'an ammaas biyya tanaaf caccabuuf deemti biitti tun balaa guddaa keessa seenuu deemti hammeenya hamtuu keessa deemti yaa Rabbi kadhadhaa warri jedhus isaanii. Biyyi tun balaa keessaan baane keessa seenuu deemti murruqii badduu keessa seenuu deemti namuu Rabbi kadhadhaa jee warri wanta jedhus isaanii. As deebi'an ammaas warri waraana achi lolu kabiraatu akka ta'e warri dubbatus isaanii. Yeroo garagaraatti waan garagaraa dubbachuudhaan ABO shaneetiif fi wayyaaneedhaaf yeroon akka kannamtu taasisaa jira. Waliigalteen maqaa uumamtee jirtuuf garee sadeeffaa ta uummata abdii kutachiisuudhaan akka uummanni mootummaa Abiyyi kana jabbaa deemu. Abiy dandeettiin qabu kajaamu. Lammaan dandeettiin qabu kajaamu. Fudhatamni isaan nama bira qaban akka xiqqaachaa deemu gareen irra dalagu jirtu tun ergama Geetaachoo Raddaarraa warra maallaqa fudhatee nama dogoggorsiisu jiru jira jechuudha. Naggadni oowwaa deemaa jira jechuudha. Amma booda Oromoon filannoon isii wanni ta'uu qabdu biyya ka bulchaa jiru ministeerri muumichaa tokko qabna. Ministeera lama qabnu biyya. Mootummaa tokko qabna. Mootummaa lama qabnu. Mootummaan tarkaanfii barbaachistu hunda abbaa tokkoon kan mari'annee fudhachuu danda'u qaba jechuudha. Nama tokkoon kan mari'anne mootummaadha. Fadhii uummata isaa tiisu qaba. Dirqama uummata isaa eegu qaba. Galii uummata isaa galmaan ga'u qaba jechuudha. Murnootni kun gamtaawinaan sagantaadhaan garee garagaraa irratti addaan babahanii hojjechaa akka jiran uummanni Oromoodhaa hubachuudhaan jechuudha. Nuti dantaan teenya uummanni Oromoodhaa aanja'uudha. Uummanni Oromoodhaa if dura ca'uudha. Uummanni Oromoodhaa milkaa'uudha. Dantaa biraarraa hin qabnu. Tanaaf dhugaarra dhaabbannee waan jiraasaa xillaa jechuudha. Saniifuu murni gamanarra deemuudhaan nama afaan faanjeessee nama keessa hokkorri ka'ee nama keessa boqoqni ka'ee abdii mootummaan tun jiguuf deemti jau. Abdii mootummaan tun faca'uuf deemtu jau. Shakkii nama keessa akka seentee namni abootanneenii sumaan taran tun oppiidiyoon durattu oppiidiyoodha. Dhiqaa oolaniis hin najistu. Maarre waan akkanaa akka sammuu ta'e keessatti horattee jibbaa tanaan abdii isiirraa horattee filmaata biraatti deemtu si taasisu irratti hojjechaa jiranii jira.
isaan kana yoo nama jaalannu ta'es yoo nama jibbinu ta'es eeggachuu danda'u qabna beekuu danda'u qabna dhagaan ilma oromoo irratti har'a nuti darbannu tokkollee nuun hin baasu dhagaan lammaa irratti har'a nuti darbannu tokkollee nuun hin baasu dhagaan abiyyi irratti har'a nuti darbannu tokkollee nuun hin baasu amma dura warri na hordoftan dubbachaa turre gaafa Haile Sillaasee jennee gaafa Dr. Abiy dura aangorra ba'u gaafa Haile Sillaasee akkitti cabne kana gaafa dargiin cabee akkitti cabne kana gaafa Minilik akki taane kana mee afreeffaa akkanan ta'in jennee wali dubbachaa turre jechuudha ammallee dhaabbadhaa isiniin jennaa jechuudha warri karaa malee akka ummanni oromoodha akka qeerroon hawaasni ummanni oromoo mootummaa kanarraa abdii kutatu mootummaan tun laaftuudha jee jibbaarra kaasu godhaa jirtan waan akkanarraa dhaabbadhaa isiniin jenna jechuudha isin jaalanna isin kabajna irraa dhaabbadhaa isiniin toltuu onnee teenya keessaan bayinaa isiniin jenna jechuudha onnee ummata oromoo keessaan bayinaa isiniin jenna jechuudha isin kadhanna waan akkanarraa dhaabbadhaa dhugaa cinaa dhaabbadhaa haqa cinaa dhaabbadhaa qaawa jiru cufa badii jirtu keessaan sirreessa ummata mootummaa ilmaan abbaa gadaa mootummaa qabatee jiru kana gargaara wajjin hojjedha dadhabina isaanii hinaasayina miidiyaa irratti laafina isaanii hinaasayina miidiyaa irratti bu'aa oromoof qabu yoo akka oromoon isaanirraa abdii kutatu godhuu taate malee yoo akka oromoon isaanirra kaatu kabarbaadan taate malee dadhabina isaanii laafina isaanii irrina isaanii miidiyaa irra gabbaatanii haasa'uun bu'aan hin qabu bira dhaqaa sirreessa wajjin hojjedha wal qabadhaa wajjin yaa'a yoo wal diiguuf taate baasawa dhiisaa isiniin jenna jechuudha yoo wal jaaruu taate wanni miidiyaa irra gabbaanii walirra qubalaataniif hin jiraattu yoo wal jabeessuu taate wanni miidiyaa irra gabbaatee obboleessa kee dadhabina isaa nama agarsiistuuf obboleeyyan kee kabiraa agarsiistuuf hin jiru jechuudha yoo wal jabeessuu taate tu wal jabeessuudhaa miti akka ummanni oromoo jibbaa horatu wal taasisuudha ummata mootummaarra kaasuu taasisuudha tanaafuu sagantaa mootummaa ce'umsaa uumna jettuun fadhii teessan taganamaa ta mootummaa ce'umsaa san uummachuudhaaf jecha shakkii mootummaa tanarraa ummanni akka horatu taasisuu irratti warri hojjechaa jirtan warri ka mootummaan tun facaatee mootummaan ce'umsaa akka uumamtu barbaaddan mootummaan tun yoo facaate mootummaa ce'umsaa san nuti oromoon moonee akka aangoo qabachuu teenyu ragaan qabnu taamanu harka seente tana ifarkaa baasuun barbaannu isii qabnu tana dhaqaatii wajji haafa isii qabnu tana dhaqaatii wajji gargaara isii qabnu tanaaf tumsaa dadhabina laafina Dr. Abiyyi fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gabbaatanii warri haasooytan dhaabaa isiniin jenna jechuudha oromoodhaaf yoo oromoo gargar qooduu taate malee tokkoomsuun taatu san yoo oromoo gara tokko oofuu hin taatu san gara oromoo adda baasuudhaaf yoo taate malee saniifuu warri mootummaa ce'umsaa ejjennoo godhattanii adeemsa tooftaa jijjiirrattanii mootummaa ce'umsaa ka dur jaalattan san uummachuudhaaf tattaafachaa jirtan dhaabbadhaa isinirra beeynaa isin jaalannaa isinirra beeynaa dhaabbadhaa karaarra deebi'aa qabsoo teessan bu'aa ummata oromootiif daleeydan galata ummata oromoo biraa qabdan ulfina ummata oromoo biraa qabdan ifarkaan balleessinaa kabajaa ummata biraa qabdan ifarkaan balleessinaa amanamummaa ummata biraa qabdan ifarkaan balleessinaa nulleen ummannilleen isin harkaa jira booda namni hundinuu quba isin laachuun saa hafan qabu sadarkaa saabinaa isin jenna jechuudha magaalaa ummanni harka isin qaburra ifin dhaabinaa dhugaa cinaa dhaabbadhaatii dhugaadhaan ummataaf tumsaa isin jenna jechuudha tana isin dhaamanna warra mootummaa ce'umsaa kaayoo godhattanii mootummaa Dr. Abiyyi fi Lammaadhaa jiisuudhaaf tooftaa garagaraatiin isaan kanarratti ilmaan oromoodhaa amantii kan horan abdii kan horan shakkii kan horatan jibbaa kan horatan mala adda addaatiin kakaasaa jirtan dhaabaa isiniin jenna jechuudha mootummaa ce'umsaa hin barbaannu oromoodhaaf mootummaan ce'umsaa nun feesisuu amma mootummaa ce'umsaa uumuun Tigree baqattees as deebisuudha kabiraallee ummata fiduudha
Gimboot sabaatti illee fituudha. Qaama biraallee fituudha. Abbaa moo'atuun beeyin. Amma immoo masaraa mootummaa keessa ilma abbaa gadaa jira. Ijoollee Oromootu mangistii Itoophiyaa harkaa qaba. Kaayoon teenya Oromoon biyya san qabdee if dura ceesisuudha. Kaayoo biraan qabnu. Tanaafuu isii tanarratti please dhiisaa isiniin jenne isiniin toltu. Dhiisaa ammaa jaalalti namaa isinirraa gayyaa'u jirti. Ummanni waa hedduu isiniin jechu jira. Waa hedduu gabbaa jira. Waan nuti dubbachuun feene hedduun nu biraas dhufaa jira. Waan jechuun feene afaan kana beektaa takka eega waayetti nama dhiba. Waa hedduu dubbachuu waa hedduun nu bira dhufu jira. Dhiisa sagalee teessan tan nu bira dhuftu jirutu jira. Nutis boodanii dirqamnaa jechuun ummataaf beeksisuu dhageessisu. Saniifuu booda boolirra bobba'uu kan taane haqa saaxiluu irratti hojii teenya eega jenne haqni jiru kana haqa kanarratti deebi'aa isiniin jenna. Dhugaa Oromoodhaa, dhiiga Oromoodhaa, hurkaa Oromoodhaa, ta injifannoo ammaan tana argamte tana mootummaa coomsaa uumuu qabna. Xiiqiyyattu ta garaa keessa jirtu saniin akka nu harkaan baasne, akka uummata Oromoo wal afaan hin deebisne, akka uummata Oromoo wal hin shakkisiisne, akka uummata Oromoo mootummaa kana shakkisiisne, akka uummata Oromoo mootummaa kana irratti hin kaasne dhiisaa isiniin jenna. Shiftoonni, naggaadonni, qabsoo Oromoodhaa wayyaaneedhaaf gurgurachaa as gaan. Ka mootummaa wayyaanee nurra tursiisaa turan. Ka arrallee mootummaa wayyaaneetiif dalaguudhaan qabsoo Oromoodhaaf booda deebisuudhaaf hidhataa jiran. Ka yeroo garagaraa irratti ejjennoo garagaraa qabaachaa turan. Ka ammallee sanirra bobba'aa jiran cinaa dhaabbattanii isaan saniif tumsitanii gamanaa fi gamana tidduu taa'uudhaan akkaanii fi qabsoon Oromootun bakka lamatti adda dhootee mootummaan tun jeeqamturra dalagaa jirtanii dhaabbadhaa isiniin jenna kara malee jirtanii. Dhaabbadhaa isini gaba kabajaa jaalalaa fi ulfina isinii qabnu wajjin. Obbo Fireew Maashaw irra dabarraa jechuudha. Obbo Fireew Maashaw maal jedhe? Ibsi inni har'aan tana gadhiisee ture maali? Dhageeffadhaa. Yaa. Naa obsaame. Barcumarraa walii kaan malee dhugaarraa walii kaa'uun hin jirtu. Irratti gaazexeessootaaf ibsa kennan. Waliigalteen kanaan dura mootummaa waliin irra geenye bu'aa jijjiirama wareegamaan arganne kunuunsuun hundi keenya gahee keenya akka baanuuf jedhan dura ta'an adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsam. Waliigalteewwan keessaa inni ijoon kan waraanaa wal qabatu ta'uu eeruudhaan lammiilee kanaan dura mirga isaaniitiif falmachuuf jecha as buutan isaanii dhabame mootummaan bakka jiran akka ifa godhu kanneen mirga dhala namaa waggoota 27 dhiitaa turan akka seeratti dhiyaatan gochuufis ijoo waliigaltee ta'uu dubbatan. Haala waliigaltee raawwatameen kanneen caban jiranis kaasanii jiru. Humna waraanaa addichaa 1,300 Eertiraarraa biyya gale kaampii Ardaayita jirus ilaalchisee haala waliigalteen dhimmichi isaanii hin raawwatamne jedhu obbo Daawud. Noota siyaasaa paartii tokkoo ka jedhu ka isaan itti dabalan kun keessaa bahuu qaba. Noota siyaasaa paartii tokkoo barachuuf miti waraanni mootummaa ka mootummaati ka jedhu kana walii ibsine kana radhaabbanne egaa waraanni Eertiraa keessa ture 1,300 ka ta'u harka keenyaan mootummaatti kennine jechuudha. Mootummaatti kennine keessatti waraanni kun as dabarfame. Namicha qabriin liqimsuu didde. Ka dhiigni Oromoodhaa arrabarra furdate. Daawit Dukkanaa yookiis Fireew Maashaw Gidee hongaa du'e. Hogganaa du'e. Nama 300 way Oromoo finneeti harka isaanii kenninee jira. Which is false. Nama 700 ol Tigree keessa maqtee fidde. Nama afaan Oromoon dubbanne. Mootummaan kanuma fiddeetuma akkanumatti qawweerra hirtee poolisa Oromiyaa ta'aa jechuun iseete. Uummanni Oromoo tana hubachuu qaba. Namichi saqacaanni kun bara 27 guutuu goonni
summi biyyee arraabee injifate kun Frame Marshall Gday Tigray nama 700 ijoollee san keessatti idee fide kamootummaan baga nagaan dhuftani hoodhaa qawweedha hayyee poolisa oromiyaatti daama bakka atis damee kanaate atis damee kanaate atis damee kanaa jaanii gabiyya keessa gadhiistutti fakkaate mootummaa dhiisi anuun godhu nama dhufee san hunda sakatteetiin san keessa qulqulluu katee fi kan ta'in adda baasee akkatti biyya taniif dura ceesisnu barsiisee akka dalagaa hojjetan irratti ummata gadhiisa akkanuma dhuftani jee autobus irraa fuudhee qawweetti hiran see laal what how much is full nama 700 Tigray fidanii keessa makanii naqani amma dura isinitti himnee turre warra Tigray amboo urgeelleen dubbatee ture anilleen dubbadhee ture ijoolleen biraalleen dubbatanii ture nama biyya keessa jolle wobo jamte dufte san keessa afaan oromoon dubbanneetu keessa jira hagana jenneen dubbanne malee nuti akka jirtuu fi jolleen tun saaxilamu nuti bar jollee achi jirtu tanirraa information quufneeti namaati ajjeeste namaati bachiiste namaati waagote hunda xalayaadhaan ragaadhaan sagaleedhaan harkaa qabna yaa namicha saqachaana waan ragaadhaan qabatamaan guurramtee dhumtee jirtu hojii hojjetamtee dhumtee jirtu harkaa qabna nuti joollee ati ajjeesuu kaatee haftee hundaa jira joollee ati dhabamsiisuu kaatee haftee hundaa jira joollee ati balleessuu kaatee dandamattee hundaa jira joollee tana keessatti Tigraay meeqtee warra afaan oromoon dubbanne gaafa Abbo Isbaat hojii Abbo Isbaat baandiraa qabatee si hojii taa'usan gaafa isaan sani hojii laaqana nyaattu faxara nyaattu diina amat diidami torba dhabamsiisuu barbaadde hojiin guyyuma tokko waliin dhuftanii laaqana nyaattu faxara nyaattu waraanni kee hundi amantee mootummaa Tigree sanuu amante mootummaa Tigraay sanii waraana dila san akka nyaata nyaachisan amante mootummaan Jeneraal Kamaalii fi Koloneel Abbabaa fi Jeneraal Haayiluu fi qabu maa shakkite diinummaa oromummaa qabduu fi tanasi goosise malee firummaa Tigree wajjin qabduutu sansi amansiise malee wanni biraa takka illee hin jiraattu waa takka wanni jiraan jiru kadiina kee qaamat 27tu si amansiisee wajjin nyaatee si teessisee mooraasaa keessa si boqachiisee Koloneel Gammachuu ayyaana achi dhiifattee maallaqni sagantaa barbaaddu fi akka barbaaddu boondaadhaan akka diragaatti samiirraa helikooftariin achi tabsii jee Wallagga lixaa keessatti kaan asii Gammachuun waayiraan kaan Dubaay fi maalitti sii dabarsanii joolleen aktiivistoonni isin bobbaastan hundinuu maallaqni raabsamee fi Tigree akka faarsan irratti mootummaa tan akka arrabsan irratti hojiin hojjetamu jirtu bobbaan itti fuftee ati mana mataatee Tigree ka amane akamin Jeneraal Kamaal shakkita it's a question Tigree amante Jeneraal Kamaal waraana sibira fideesi hojii qabsaa'u kee ka hongeessitee harka qullaachi bajjeesu kaatee si harka baafate akamin shakkita isaa Tigree silaa sii diinaatu amante saniifuu nama 700 fi maal finnen jeen namni 700 kaati fidde wayyaanedha mootummaa tana keessa deeytee sila bakka yurra ramachiistee daranuu oromiyaa tana irratti mafanqila mangitu fonqolchaa mootummaa taasisuudha wanni isin walii galtan qaamni isin wajjin amma walii galtee uumee deemaa jirulleen fonqolchaa mootummaa yoo danda'amte dadhabdummoo mootummaa ce'umsaa uumurra walii galtan that is how you playing jaarsa tortoraa kana dhageeffadhaame Bisaan ergaas dabarfamee Ardaataa Arsii keessa qubachiifame Ardaataa Arsii keessa qubachiifamu keessatti guyyaa qubatirraatii jalqabame koree waloon leenjisa isaa fi barnoota isaa akkasumas ramaddii isaa waliin to'anna ka jennee koree waloodhaan leenjisa isaa
Bobbasa, Ramadisa Walintona. Who the hell are you when you talk to? You are not the government. Warana Motuma Kanite Motuma Mora Galche, Aka Motuma Ramadura Waligaltani, Atim Kama Motuma Timiti. Hai, Dirkidan Kama Motuma Nagod Ajira. De Kita Kismidalu Eko Yam Kismidal Wadajati Mitibarkun. Shumover Wantati Miti, Awalcha De Kanamus Gindugon Kanamu Amaratu. Yabuna Koloma Salande, Agar Master Adder, Dirshai Dressing De Sultan Dapu Kolora County. Yabuna Koloka Sultan. Agar Bagara Master Yaman Agar Master Adder Namachoy, or Master Adder Alchalku, Talka Shashmagle. Agar Ustello, Oromon Lijo Kwan for Lagot Mamala, Alchalki, yes, sir. Yabir Beresabochin for Lagot Baman Tamar no Mamala to Mutchlo. Sagata Chimper Beresabochin Chafchavat Jarasana Kono. Oromon Mutgal so ye, Beer Beresabochin Chafchavana Mucharaso. And detta der kono antem tamano na sultan akal Adareu chafchafatagalla Somaleu chafchafatagalla Amarau chafchafatagalla Beer Beresabochin Tawad Malle Laza Chagar Sarna Beyasanif Dinumada Male Ati Kaoromo Jesu Sabasab Lamia Jesteti Hokoro Biranu Kaisatumta Ati Motuma Kaisan and Akizetu. Kama Motumatin Tawk about Setter. Okay. Hasabat Motuma Jim Basasaka to Tejarikun Sibe Haber. Hasabat get at us a virgin Delegaka to say know you. Hasabat payrolli about Rakajer to Sibehan. Hasabat Amadita Vitorpa Girmat Runati Ojina Kat Jolero is to Sibehan. Akatuan Oromo Godaji to Sibehan. How do they trust you? Akamisiamanan. They don't. Hingaluk amnisa de fadu fugavnet. One is in Rawa legal tankesa tabi takata takumanda o mataf. One fuldura leba unten. One is in Rawa legal tankesa tak. Yaka o jenne fi payroli o jenne umatas Oromoti fi saba o Ethiopia kaisa jiruf. Nun saat ilinada one ni Rawa legal tan. Tak Tadura Antach Barbari. One nita kofani sinira waligal tadura. Kafaltinu gamat khatin daninatinu kafalamaturte. Maka kenyan jolle damte maneda kaysa jirtu fi qamota badida wanta wan yakka maka kenyan hojjetame fi wan nu kafalamature fi wan kana kan nun saatilina da wanni isin jattan kaysa tokko. Wanni ati naftau qabaga batte kaysa khadura Kabajan nu maltu nu khannamu qabdi tiqachun qabnu wajirri khenya nu khannamu qaba motuma khaysa bakka barbaachisu nu khannamu qaba waya kafi khafaltin duran do jachatu khaysa ti khafaltin branu rawatamu qabdu nu yitihimatamu qabnu da wanni ati jachatu khagada chatu tesani eisan siamananati dagefa dawan inni jo lafa kaawwanne cabsuudhaan hoogganni adda bilisummaa Oromoo fi dhimmi ka ilaalu miseensota adda bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaalu naannoo sanallee akkana ejjenne ni dhorkamne jechuudha. Kana malees nama nuti baga si dhorkan silaati mootummaa keessa seenaati bakka ramadamtanii ramadama bakka yurraa fishkaa gizee afuufne mootummaa tanarra fonqolcha mootummaa gaggeessina nuun malte biyya bulchuun nuun malte biyya qabachuun isii tanaa echa qabsaa ture jettee ijoollee biree washkoot tortoraati keeysanneeyte keeysaa gannaquun barbaachisaadha ture saqachaanaati keeysanneeyte keeysaa gannaquun ijoolleedhaaf barbaachisaadha ture biittituun ilmaan abbaa gadaa harka jiraachuu ijoollee hubachiisuun barbaachisaadha ture biyya tanarra fonqolcha uumuun ilmaan Oromoo harka aangoo baasuun barbaachisaadha ture baasuun akka taate ijoollee tana leenjisuun barbaachisaadha ture diina cina dhaabbatanii aangoo Oromoon qabatte tana falmuun aangoo Oromoo dhorku yookiin khasaaraa biraa keessa if naquu akka taate ummata hubachiisuun barbaachisaadha ture
ati bakka tanaaf hin barbaachistu ergamaa diinaati tanaaf si dhorkan baga si dhorkanii jenna jechuun nuti baga bakka sanirraa si dhorkan osoo si dhiisanii arraan tana badiin teessanii iyyuu jennaan nuti isaaniin si dhorkuu isaaniitiin ammaas baga si dhorkanii jenna jechuun ምክንያቱም ሙልጭ ያልክ ሌባ ነህ የጠላት ተላላኪ ነህ በምን ሂሳብ ነው ታምነ ጆሌ ለእንጂት ጆሌ ቆራን ጉርሲሳ ቱርቴ ጆሌ ቢሻን ደለይሲሳ ቱርቴ ጆሌ ፎቂ ጃርሲሳ ቱርቴ ጆሌ ሪዮ ደብራ ባስቴ ድርቀማፍ ኩተንጀቻ አጄሳ ቱርቴ አከም ጎደኒ ኮሌ እንጂ ሲሲንጀን ኤርገመ ብራ ፍረቴ ዱፍቴ ነመ ኩመዳ ኮታካፊ ዲበሸነን ዲበሰዲ ፊ ወይ ከይሳ ነመ ዲበቶር በጭናዳ ሆን ትግሬ አፋን ኦሮሞን በይን እንዴ የኢትዮጵያ ትግል ትግሮት ሞ ቲፒኤልኤፍ የቱ ቲፒኤልኤፍ ፕላስ ሸኔ ትግሬ አፋን ኦሮሞን በይን ቀበቴ ከሰንረቶ ጉድ ያት አከሚን ሲያመነኔ እቺ ሲፊደን አቦ መቃን ከ በርጉ ይመዱራ ገልሜ ሰዲ ጆሌ ኦልነቀዲ አቦ መቃን ከየኙ ጊዜ ጀዲን ጫል ጀነምቺ አቦ መቃን ከየኙ ጫል አቦ መቃን ከየኙ ጫል maqaa kebbe kanamichi hay aboomu namichi maqaan dubbatu afaan dubbatu gizeejan barinni me kotta jani yamani barinni kun asuma jarri nutti de isa qofa miti ni jirani jani jolle nimte si amanu bakirra cabe achirra egala diina qabso oromo keessa mafte warra afaan oromo dubbanne fiddeti abo maqaa khaymaddu gize yani namni machu galmeesan nakani bina maka mora ayye enyu maqaan ke gize ni qabu maka imbeeku maka mali imbeeku wanyatan itti fakkata wan dugan itti fakkata akam bulte khayettensa imbeeku afaan imbeeku sanirratti mali gurbaan afaan dubbatu mo duudu adamo gurra duudamo mali jani gize gaafata lakki warakana galcha takkatu garaba gama tigray kana boy sabat nukanne yette jolle nimte sanirra qorannan gaggeeffamte sanirra namni dibba torba isaan ta'uu mirkanoyte sanirra bakkarraa dhufani deebi'an akkamiin amananii achisi dhiyeessanati mee akkamiin amananii achisi dhiyeessan shakkamuu kee eegalte asirraa eegalaa jechuuti ach barbaarii irratti shakkii qabnu muus nuuf hin fudhatamne jedhan kanneen ummati gaaffii mee dhageeffadhaa ilmaan oromoo haala nageenya oromiyaa keessatti muuduudhaanii fi bakka kennuudhaan walta'iinsa nuti goone kanayyuu gaaddisa ka irratti rakkina guddaa kan an ibse sana irratti gaaddisa ka uume duuba kootini itti gaafatamaan waajjira giddu galeessaa warreen gaaddisa uume eenyu baana jeneraal kamaal galchuu baana beeke arras borus iftaanis jeneraal kamaal galchuu bakka aangoo tanarraa ol siqamalee bu'uudhaan taa'u raayyaa ittisaa keessatti aangoo guddaa harkateeti biyya tana nageenya isii tasgabbeessuuf eegurratti hojjechuu ta'a. Jeneraala raayyaa ittisaa san qabateeti biyya tana keessatti hojjechuu ta'a. Koloneel Abbabaa Garasuu ganaa jeneraala ta'uu ta'a. Dhorkuu hin dandeessu because ummata Oromootiif akka isaan kun dalagan beekamee jira. Jeneraal Kamaal Galchuu ummata Oromootiif jecha fiddaa san harkuusaa ummanni Oromoo hundi ni beeka. Mootummaa Oromootuun eega uumamte booda eega galees hutub jee mootummaa tanarra dhagaan darbanne. Ittiin kijibne. Wanni har'a leencoo lataarraa calgannoo jirruuf bar leencoo lataadhaa eega biyya galee haga dandeettii isaatii fi urmii isaatti biyyee jalan naquu malee wanni inni godhaa jiru hamtuu nagarre. Isinis gaafa galtan nagayaan gala. Ammoo tumsaaf malee ittiin tumsina. Gargaaraa malee irratti gaarina. Wajjiin waan hojjetamu qabu hojjedhaa malee irratti hin hojjetina. Hogguu san isinirraa usna isiniin jennee isinit dubbannee ture. Hin ustan. Hin dhiistan. Diina ergamtaniiti balaa buusaa jirtan. ዛሬ የኢትዮጵያ ዋናው ጠላትና አንጋፋው ጠላት ኦነግ በዳዊት ኢብሳ የሚመራው የጠላት ጅምላ ነው መወገድ ያለበት የጠላት ተላላኪ ታተኒ ዱፍተኒያቹ ኤርገምቶተ ዲና ታተኒ ዱፍተን አረጋኑቲስ ድርቀምኔ አፋን ኦሮሞቲን ቆፎ ሶንታን አፋን አማራቲን አፋን በይኑ ኻደሬቲስ አፋን ሶማሌቲስ አፋን ጉራጌቲስ አፋን ትግራይስ ነምኒ ቤኹ ዲኑ አፋን ቤኹ ሲስሪረቦቦን ድርቂኑ ታትየቹ ኑቲስ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ ቤኹ ቀበ ዋንሲን ታተን
diina biyya irraa beeka ka'ee deemu jiru nu taasisaa jirtan. Jeneraal Kamaal aangoo qabachuun maaf sodaata? Maqaa waan ati taate si beekuuf. Maqaa ati isa shawwaduu hin dandeenyeef. Maqaa shaneen isaa harkaa ba'uu hin dandeenyeef. Maqaa shaneen ari'uu dandeessuuf. Maqaa shaneen qabuu danda'uuf. Maqaa waan shaneen yaaddu osoo ittiin cinqanne beekuuf. Kottee shaneedhaaf beeka. Sagalee shaneedhaaf beeka. Akkatti shaneen yaaddu beeka. Nama akkatti ati yaaddu si beeku. Akkasi balleessu ni beektaa jechuudha. Akkatti si dhabamsiisu ni beektaa jechuudha. That is why you scare. Mootummaan tun abbaa feete fitti ta'uuf isiitun mootummaadha. Mootummaa ummataati. They don't need any permission. Fiqaada nama tokkorraa hin barbaadan. Abbaa tokkorraa hin barbaadan. Mootummaan Dr. Abiy fi obbo Lammaa Magarsaa tiim Lammaan Gargeessu kun ለምትሰሩት ማንኛውም ስራ የማንንም ፍቃድ አያስፈልጋችሁም። የህዝብ ፍቃድ ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ። ኡመታ ቆፋፍ አባን ፈደ ዋን ፈደ ያጆ ሀየ መጋፈችሁ መሬቹን እንቀብደኒው አባን ፈደ ከይ ዋን ፈደ ይቹ ሞቱማ ተነከይሰ ሰንቴያቲ ሲመሬቹ who the hell are you? ኤኞት Amadi dami torba kawweedhaan dhufte injifannoon tun. Amadi dami torba nu dirmadhaa gaafa jette qayroof dirmattanii. Amadi dami torba gidiraa uummanni Oromoo gaafa argu ati immoo uummata dhabame saniif yaaddee sagantaa ittiin tumsa uummachuudhaaf gadi beekun sababa waan dhugaatii miti jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo eega biyya galee fi asittuu warra dhabame barbaadee iyyaafateen beeku. Arrayai sani viyachan godu jira sani lega fadhetin turesa wadana godu didani je dubbachu jira male dubbida godate akatti mala namatti khafatu antana echa yayi godu jira warra keenya kadaba mesanin barbada basa yechu jiran ati jachu tinjirtun sidura ida gaddisan oso ati ida simbasin jolle sani ida gaddisan kadaba me barbadu jiran Ati mitikajen atu idama turte ida si basan Ertra kaise tidamte tahu jirta In fact ida gizen sinjau ummat Oromoti bu'a buusu jirtu irraa nyaachuu jirta irraa naggadachuu jirta irraatti fayyadamuu jirta nu gowwoomsin nuti nu gowwoomsuu hin dandeessu ummanni Oromoo sirra beekuu qaba sirra dammaqu where the hell are you amata 27 hoggaati Oromoo boochuu eessa jirta dila qawwee ammaan tana wayyaanee irraa fuutee wayyaanee aangorra deebisuudhaaf mootummaa ce'umsaa uumuudhaaf tattaafattu tana eessa turte maaf Oromoon dhaqqabin bariif gaafachuudha Oromooni namni kalee gadaduu keessa sin dhaqqabin tagammachuu har'aa urmiisi sirraa gabaabsuu barbaadu diina keeti moo fira keeti namni gaafa ati ciniimmattu gaafa ati rakkoo hamtuu keessa seentee boochuu imimmaan sirraa naqin gaafa imimmaan sirraa qooree fuulli xiqqoo si banamee qofluu feete qofla si dhorkuu barbaadu diina keeti moo fira keeti namni waraana fi keessatti diina makee fidee fonqolchaa mootummaa yaa'ii biti bakkayyurraa eewumuu barbaadu diina keeti moo fira keeti tanaaf shaneen adawwiidha jenna tanaaf firee ummaashaw gidee adawwii Oromooti jenna tanaaf abaa'oon 1974tti awwaalamtee jenna jechuuti ejjennoon teenya sani qawweedhaanii miti injifannoon tun ka dhufte mooraa kan bilisoomsitaniit injifannoo kana ka fiddan qeetan bilisoomsitaniit injifannoo kana ka fiddan joollee isin jalaa hidhamtee dhabamte san eessar mooraa waraanaa tam dhooytaniiti nama tokko baastanii beeytan makiinaa karaa deemtu tam ta wayyaaneedhaa dhooytaniiti waan kana fiddan dila wayyaanee kuffisuuf ilmaan Oromoo kokkee wal qabanii qawwee dura dhaabbatan biyyaa Siiriyaa ta'a hin lollu jettanii didaan turre isiniin kun gaafa silaa shaadaa Oromoon wixxifata keessa jirtu gaafa Oromoon kokkee wal qabdee diina kanaan ajjeefamtee guyyarraa taaziyaa taa'uu dhiiste Oromoon bartee namni du'uun du'eemi awwaala itti fufaa qabsoo du'eemi awwaala itti fufaa qabsoo jaansan nama waan kana qindeessu hambisuu irratti
Jawaar Mohaammed fakkeenyaaf amma waan kana irratti hojjechaa ture booda deebisuuf akka waan kana milkeessine isarra duuluu irratti dalagaa turtani. Warra waan kana milkeessu deemu hundarrattuu buulaa turtani. Guyya tokko seentanii biyya keessa ijoolleen Oromoo gaara keessa barbaaddee isin dhabdeeti bara. Waboon eessa jiraa nuun jaanii lafa jala dhufu jiraa jenneeni turree barnuti. Maybe ammas lafa Oromiyaa jaan biyya biraata jirtu ta Iraan jirtu takka jira lafa Oromiyaa jaan ta Iraan jirtu takka. Maqaan si Iraan lafa Iraan biyya Iraan keessa lafa Oromiyaa jaan jira magaalaa xiqqoo takka ta Oromiyaa jamtu. Achi loolu jiraachuun dhabanii jenneeti uummatatti himaa turree bara. Duraa bakkiti wal dhooyte achi loolu jiraachuun dhabanii. Waraanni isin jaartanii haatanii nuti qabsoo Oromoodhaa Oromoo irratti. ከገብሩማ ኦሮሞ ተይሲሳቱ ረተው ማን ኦሮሞ ነው ወላለ ስለዚህ ኦነግ የሚባለው አሸባሪ የህዝብ ጠላት የማንንም ጠላት ከኢትዮጵያ ሊወገድ ይገባል ለዚህ ደግሞ መንግስት የማንንም ፍቃድ መጠየቅ አይችልም ማንንም ፍቃድ ማስፈቀድ አይገባው የህዝብን ደህንነት የህግን በላይነት የሚያስከብረው መንግስት አፋጣኝ እርምጃ ወስዶ ይህን አሸባሪና የአሸባሪዎቹ ተላላቂ የመንጋዎቹ ተላላቂ የመንጋዎቹ ቀኝ ጆኑቱን የሽግግር መንግስት ለማምጣት የሚፈልጉና ሀገራችን ወደ ለየላት ብጥብጥ ውስጥ እንድትገባ የሚፈልጉ ኃይሎችን ማስወገድ አማራጭ የሌለው ብቸኛው ምርጫችን ነው ለዚህም መንግስትን እንደግፋለን የሚያስፈልገውን ጦር ሁሉ ወደዛ አሰማርቶ አገር እንዲያረጋጋ የብሔር ብሔረሰብ ግጭትን የሚያስፋፉ ኃይሎችን እንዲያስወግድ መንግስትን እንጠይቃለን እንደግፋለን ኦነግ ለኛ አልቆመም በፍሬው ማሻው ግደይ በሸኔ የሚመራው ኦነግ ለኛ አልቆመም ኑፍ እንዳበን ኦሶኑ ዳበቴ አመድ ደም ይተርበኑ ሎሎ ደመቂ ኦሮሞ ኦሶ ሲዳበቴ ጋፋቲ ኮኬ ወልቀብዴ ቀዌ ዱረ ቀዌ መሌ ሽመለ ቀበቴ ዳበቻ ቱርቴሰን ጋፋቲ ናድር መዱቴ ከደቴሰን ሲዳቀበ ጋፈሰን ሲዳቀበ ኦሶ ተቀባቴ وبون الرقمتي تكنتي تجراي كيسا سودانين أكن اللفجلة يعارف يكون إيسا تردور دل ما ترى لي تورميا كنا كبتة وجتا موتما صد مجلسه خرارة مخاج أبسه بانكي زرف نجيني دورك وان كركرا كجيسون دلاتي بوجه ديجا إمام بوجه في تته ديجا بويا ترتسد إيسا تورن ask yourself የት ነበሩ ከጋፋት ዲገቦቹ ሲንዱፊን ጊዜ ዲን ስራ ቆረ ዲገ ሲደብሱ ዳፍ ወንዲ ዱፌ ኦኮረ ሲቱሙፍ ማል ጋፊንተኛ ፍሬው ማሻው ግዴ አንጎረ ካውዳቢት ጋፊንተኛ ለማ መገርሳ አንጎረ ካውዳቢት ዱቲ ጋፊንተኛ ዶክተር አብይ አንጎረ ካውዳቢት ጋፊንተኛ ነማ አንጎረ ካውዳቢት ኑቲ አበዱ ነማቲ ሚቲ ኑቲ ነማ ጀለያን يا دجليان فايدة أمتا يليان أرومون فايدة أرومو جلدي مقبدي ملي فايدة دابا يوخي فايدة نما يوخي فايدة بيكما يوخي فايدة مرة يتين ما جلدي مقبد أرومون وان دبتا مخان الرا مالتونا فايدة قب كفايدة نانقب نمالي يتين الدبافتة كفايدة سيقبو جلدي موداتو سيباس واني براتا سيباسو تكن جرتو إسيتنا سرّي توجهو دندوق بدايتو سرّي بيخو دندوق بدايتو أسا already أكمان إيجالي جروتي أنا مبودة ترباني راتروتك دبي أوروموتي مستر أوروموتي متركو أوروموتي وان أورومودا إتشتي أنا باسنو متركو وان جامبرا خدنا جرّا دبي أوروموتي والستر ينّج اللي ساتورة دبي أوروموتي وان أوروموتي خيسا في تنمالي أفان سبب راتين دبّنو يتشاش اللي ساتورة دبين سنبرا خطيتي إسانو سببنا تمسا ودتني تجري تمسا ودتني ويانة تمسا ودتني المان باغا داج أبسودا في تبباجرني نولي سوا لمي برا تمسا ودني إسان كنافي ويانة بللي سوكابنا أفان بينون أفان مني برا بيخو أفان أماراتين إرب بباناي چوم مبوت إيغاليتين جرا تنفوفا تنما سجمنا مرام فرد بان أكما إسا ويانة تمسا ودتني المان باغا داج أبسودا فوجا چجرن نولن سبا لمي برا تمسا ودني
isaan wayyaanee nurra deebisuu fadhu fi isaan kanallee balleessuu qabnaa jechuudha. Diinni diina. Khadina naggadni Oromoodhaa siyaasaa keessatti asii achi dhaawwachuu qaba. Daldalli Oromoodhaa siyaasaa keessatti asii achi raawwachuudha qaba. Galiin teenya takka eega jenne faayidaa arkanne tana bu'aa arraan tana nu harka seente kana wal harka qabu naan malte jenne osoo anachi taa'ee jenne anaanala jenne nu malee jenne waan adda addaatiin isii tana ifarkaa baasuun gowwummaadha malee haqilummaadha miti. Beekumsa dhabuudha. Isii tana irratti sirri beekuu danda'uu qabnaa jechuudha. Caqasaa waan mootummaan naannoo Oromiyaa Dr. Chichi Jaws ODP Dr. Alamuu Simee gama isaaniitiin waamichi paartilee hundaaf taasifame qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaan kan maqaan shoora keessummaatiin farrajaman seeran irraa kaasuu dabalatee jiran ABO'n waan irratti waliin hojjennu jenne hunda isaanii hojiirra hin oolchine jiran Dr. Alamuun. Wanni koreen qorate waan hin hojjenne jedhamee karoorfame keessa karaa ABO'tiin wanni tokkollee akka hin hojjenne gabaasni isaa ana bira hin jiru. Isinii kennuu nan danda'a. Waliin qopheessan gabaasa kana. Koreen kun lamaan ta'anii waliin qopheessan. Gama keenyan waan silaa isaan godhuu qaban ta'e isaan hin godhin ABO'nis ODP'nis wajji ta'anii qopheessanii badiin teenya jedhanii fudhatanii jiran barruudhaan jirti. Gadhiisaa isin hin jenna jechuu. Yoo feetan isiniif kanninaa miti. Kanna ummanni haa arku. Garsiisaa ummata baasaa gat waan dhooysitan amma booda takka daddabooltan takka leenuu fanjii nuttaati bu'aa nuun qabdu osoo qawwee fi kilaashii oonuu fanjiin dhootee ummata jeesaa jirti osoo waan biraati oonuu ummanni kun aktiivistoota wayyaaneeti wajjiin finfinneen qabamuuf ijaanii nama garaa boqoqsaa jiran kiiloomeetira 70 finfinnee fafe ijaanii nama hirriba dhorkaa jiran ummata tasgabbii dhorkaa jiran kijiba isaanii guddaa keessa nama Oromoo hundaaf waan hubattan waboon Harargee seente waboon Kombolcha seente waboon Gaara Mul'ataa seente waboon Shawaa seente yoo waboon Baale seente waboon Arsii seente waboon Shawaa seente waboon Wallo seente waboon Maarree seente propaganda akkanaa oofan biyya hunda keessa wal geenyee qabachuuf ana sammuu tanaan si doomsaniiti akka isaan hordoftu si taasisuu barbaadanii jechuudha. No, hin jirtu lixa qofa jirti. Bakka biraata jirtu hin qabdu. Bobbaan si lixa. Bakka biraa keessi dalagu jiru Al-Shabaabi. Farroottan biraati. Bakki isin itti maadheeffattee buureeffattee deemaa jirtu lixarraayi. Tana sirriitti ifirraa beekuun barbaachisaadha jechuudha. Hin gowwoomin. Ano tokko osoo natti muti tokko isuma kobalchiisuudhaaf osoo natti mu waboon bar mooraa teessan duuba jirtii naan jee kalee mana keessan duuba jirtii biyyatti mana keessan duuba jirtii mooraa teessan bira ga'anii achi jirtii naan jee jechuudha. Adabadduudhaan yookaan maatii keessi miinaadha. Anna wajjannoo qabu. Waboon mooraa teessan duuba geessee ganda keessantee jirti mooraa teessan mana keessan duuba jirti maal jechuudha dhaamsa dhaamu jira yoo adabaddu yookaan ammoo jechuu jira. Ijoollee Wallaggaa wanni rakkisaa jiru faamiliidha. Yoo isaan asii gabbaanii waa dubbatan ijoollee achitti faamilii irraa ajjeesan ni beekna ijoollee achi faamilii qabna nuti. Shariika qabna uummata qabna nuuf himanii bar ijoolleen. Sodaadhaaf caljaanii ta'an malee deeggarsatti hin jiru uummanni Wallaggaa Oromoon qulqulluun. Tana uummanni Oromoo sirriitti hubachuu fi danda'u qabaa jechuudha. Uummanni Wallaggaa qulqulluun deeggarsa waan deemaa jiru kana hin qaban jibbaa Abiyyi hin qaban jibbaa Lammaa hin qaban jibbaa ilmaan abbaa gadaa kana hin qaban isaan. Sodaa qaban. Jarrichi keessa jira yoo ala kana ilmi dubbate haadhaa fi abbaa fi obboleeyyan fixanachi. Sodaadhaaf ittiin dubbanne namni dhugaan jirtu tanarratti tana. Sanifu waan wali barreessanii wajjin dogoggorri keenya nutuun godhin jan tarmeeqa toleeraan dubbataan dhaabaa waboon lixa jiru keenyaa miti jechaa ture.
Tarmee qagartan televizyina irratti Daawit Ibsaatii fi obbo Lammaa Magarsaa isaanii waliin maramu. Gaafa Daawit adde Xayyibaa gadhiisuu dide san hin baana. Gaafa Daawit adde Xayyibaa gadhiisuu dide san. Dhiyoo tana gaafa godhan takka nagarre. Kamaayii irratti waliin dhufan kana jaarsii ijoollee akkasii itti aantu pirezidantii kabajamtuu adde Xayyibaa hedduu jaalannaa hedduu kabajna. Dubartiin jajjabaattee aangoo akkasirra ga'uudhaan wanni deeggaruutti Xayyibaan gosa teenya taateeti miti Xayyibaan ganda keenya taateeti miti. Ammoo dubartoota Oromootiif fakkii ta'uusiiti wanni jajjabeessinu. Saniifuu dubartiin Oromoodhaa sadarkaa aangoo irratti ol mul'achuu barbaanna. Saniifuu dubartii akkasitti bareedduu fi dhaabbina toltu harkeen beeku jaarsii gil godhee mudhiitti didee ture hanga sila securitiin dhuftee gadhiisi jechuudhaaf xiqqoo hafe jechuudha ture hanga maaliif namni waluma godhee wal gadhiisanii hanga maayyetti qabeetti dide jechuudha. Saniifuu tarmee qaban hammatanii jiran yaa Oromootiin gowwoomina. No, nama nabbadina, nama jalan deemina, namni karaarraa maqee yennaan meexee itti hima. Waan maqeefillee itti hima. Isan jibbina, maquusaa san jibba. Yaada isaa san lola. Yaadni keessan sirrii miti jaa mormaan. Qeeqa. Deebisaa kararratti. Ni deebi'a. Si jibbuuf yaana yennaan inni deebi'a inni kararratti. Itti himuu feesisaa jechuudha. Irraa wal dhoorkuun feesisu. Itti himu qeeqamuu qaba namni. Itti himamu qaba. Nama jaalattu qeeqa. Akka karaa deebi'u godhuudhaaf jechuudha. Saniifuu jarri kun waan karaa deebi'anii miti qeeqanii. Bakka karaa deebi'an bira kutte. Maallaqa hedduutu harka jira. Meeshaa hedduutu harka jira. Kaayoo godhatanii jiran mootummaa tana facaasuu qabna. Ka isaan kanarra golkaa qabuu fi ka isaan kana dandamachiisuudhaaf uummatni Oromoo akka isaan kanaas cinaan deeggaru taasisuu barbaaduu fi isaan kanarraa waa dhorkuu barbaadus dhorkuu qabna. Sirriirra jirtu dhaabbadhu jenneen. Yoo walii galtee mootummaa jiisuu keessa isaanii wajjin jiraachuu baatte, yoo walii galtee fonqolcha mootummaa godhuu keessa isaanii wajjin jiraachuu baatte, yoo walii galtee Geetaachoo Raddaa uummata Professor tokko fi uummatni baranne jiru tokko wajjin dho'isatti Jarmanii wal harkanii waan isaan godhan keessaa fi maallaqa isaan fudhatan keessaa hirmaannaa qabaachuu baatte, yoo waan kana wajjin hidhata qabaachuu baatte dhaabbadhu jalaa isin jenna jechuudha. Yoo wajji qabaatte immoo ejjennoodhaatti fuufi atis. Yoo wajjin hariiroo qabaachuu baatte mootummaa tanaan cabsaa, mootummaa tanaan fonqolchaa, mootummaa ce'umsaatiin dhaabaa, wayyaaneen as deebisaa. Akka isaan maallaqa fudhatanii dalagu jiranitti wajjin hirmaannaa qabaachuu baatte dhaabbadhu jalaa waan warra kana wajjin dararen jiruu siin jenna jechuuti. Yoommoo waan profeesoroonni fudhatanii fi maalii wajjin tuqaa qabaattan hogguus ejjennoo godhadhaa itti fufaa. San mirga keessan. Ammoo nuti waan qabnu qabna, informaationa qabnu qabna, ragaa qabna, waa hunda qabna. Uummanni isin hin dogoggorsiisinii. Dhaabbadhaa isin hin jenna jechuu jala. Dhaabbadhaa isin hin jenna jechuu. Tana sirriitti beekamuu qabaa jenna jechuu. Dhageeffadhaa waan mootummaan naannoo Oromiyaadha. Yoo humni kun dhufe humni hidhannoodhaan socho'u kun hoo dhufe fudhannee leenjisuu bakka bobba'uu danda'utu bobbaasuudha dirqamni mootummaa. Akka lammii kamiittuu kana gochuudhaaf dirqama lammii kamiifuu goonutti waraana baa'uu bosona keessaa dhufu kun fudhannee simannee leenjifnee bakka bobba'uu danda'utti bobbaasuudha. Kun hin taane kan waraana isaa sassaabee galchuu danda'u qaama waraanni kun kiyya jedhudha. Adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaatiin hoogganamu waraanni Oromiyaa jiru kun erga kiyya jedhee akkuma waraana Eertiraa karaa Eertiraa keessa jiru galche sanitti galchuu turre jiraata. Maaf wannoon dhaaba tokkoon dhimma tokko irratti hojiin bifa lamaa maaliif hojjetama? Amma ABO'dha hojii bifa lamaan hojjechaa jiru. Gama tokkoon warra Eertiraa jiran autobusiidhaan galcha meeshaa hiikkachiisee meeshaan kun Eertiraa keessatti hiikkata. Itoophiyaa dhafuun galle.
meeshaa nuti irraa waachaa turre san meeshaa nuti uummata Oromootiin deemaa lolaaf jechaa kadhachaa turre san meeshaa Ahmad 27 rasaasaan dhume qawwee dhume kilaashin jiru girnoof hin jiru baazuqaan hin jiru dishqaan hin jiru maar boombiin hin jirtu maarreen hin jirtu kopheen hin jirtu jecha uummata Oromoo dafkaan bulaa biyya alaa tana keessa carraaqqatee jirurraa maqaa qabsootiin niiraa sossowanii irraa guuraa turan meeshaa san hunda diina isaan dha'ee Itoophiyaa isaan baase Eertiraa bakka duraanuu dhaquun isaanii malini malle yennee dubbachaa turre sanitti meeshaa dila san kannaniiti harka waliin lolaa dhufan kasaaraadha moo faayidanuuf ta duraati kasaara meeshuma sanuu qanuun abaa'oo qawwee hiikkachuu fi hiikkachuu dhabuun abaa'oon qawwee hiikkattee galtee jirti waboon qawwee hiikkattee galtee dhumte taamma jirtu tun waboodhaa miti shiftaadhaa jechaa dubbachaa turre wanni amma mirkanaawaa jirullee sanuma namni shiftaan tun hin dhawoomin jiru nama shiftaa tanaa wajjiin hariiroo qabu nama shiftaa tanaa wajjiin waliigaltee qabu nama shiftaa tanaa wajjiin mootummaa ce'umsaa fonqolcha gaggeessuu barbaadu nama shiftaa tanaa wajjiin waliigaltee hoggansa shiftaa tanaa wajjiin waliigaltee keessa seene ta'uu qaba san qofaatu shiftaan tun hin dhawoominii jaa yoo shiftaa tanaa wajjiin waliigalteen qaban yoo hogganaa shiftaa kanaa wajjiin waliigalteen qaban yoo warra shiftaa tana bobbaasu jiru wajjiin waliigalteen qaban yoo biitikka ilmaan abbaa gadaa kana harkaan baane barbaaddu taate shiftaan tun ganamaan dhabamu qabdi jechuu qabnaa jechuu afaan tokkoon nu hundinuu afaan tokkoon nu hundinuu shiftaan tun dhabamu qabda osoo hiddisiin babal'enne osoo fireensiin bittinnoon osoo mixireensi bakka takkallee waliin geenye shiftaan tun dhabamu qabdi afaan tokkoon Oromoo miliyoon 50 walii galuu danda'u qabdi yoo qooda wajji qabaatte didi yoo hoggansa isaaniitii wajjiin waliigaltee qabaatte didi yoo warra isaan kanarratti bobbaasu jiru wajjiin waliigaltee qabaatte didi yoo mootummaan tun jiguu irratti fadhii qabaatte didi yoo tana qabaachuu baatte immoo waan si didisiisaa takkallee hin qabdu wahuma waan kana si didisiisaa wahuma waan kana dura si dhaabbachiisaa abbaa fadhe taanaan hin qabaattuu jechuudha tanaafuu Oromoon ija takkaan afaan tokkoon gurra tokkoon shiftaan tun nurraa badu qabdi yaaddarach baaqelaa atti qoraxamam jaamarri hunqaan akkana hunqaan bubbultee tun ciniinanii qibsuudhaaf ni jabaatti gagagam goota maaliif ilkeellee si cabsu malte yaaddarach baaqelaa atti qoraxamu waan ammaan tana yeroo bitaa fi turre tana yeroo bitaa fi turre bar ummanni yeroo bitaa fi turre nuti ganamaan mootummaan waan kana balleessuu qabaa siin jechaa turre yeroo balleessuun qabdu dhabamu qabdi waboodhaa miti shiftaadha marsinariidha warra maal marsinari jechuun warra maallaqaaf hidhatee lolu warra mootummaa kana jiisuudhaaf fadhii qabu kutannoo qabu jaalala qabu jibbaa Oromoon aangoomuudhaa qabu warra diinaa aangoo dhabeef hojjetu eegataan namni isaan kana wajjiin waliigaltee irra gahin isaan kun hin dhabamin hin jiru that is the logic logicni nuti harkaa qabnu sani namni bineensa ari'e sani wajjiin waliigaltee irra gahin bineensi sana akka deebi'uuf isiin tun isaanii akka hojjettuuf hin tuqamin hin jiru jechuun qabnu Oromoon hundinuu afaan tokkoon jarri kun dhawamee dhabamuu qabarra waliigaluu danda'u qabnaa jechuudha dhageeffadhaa waan jiru isii tana finneeti gama immoo lixa Oromiyaa keessatti immoo karaa kanaan socho'uutu jira so duruma qabsoo karaa nagaatiin taasifamutti amanamee dhufe kan jiru gaafii nama gaggeessisa jechuudha immoo miila lamaan haala laallatanii tokko miila tokkoon karaa nagaa keessa miila tokkoon immoo qabsoo hidhannoo keessa dhaabbachuudhaaf dhufame maaliif si'uma tokko ta'e isii tana sirriitti hubachuun barbaachisaadha jechuudha dhageeffadhaa isa kanaas Ameerikaan olaantummaa Chaayinaa fi viidiyoo kana irra kan baaka okay waan biraatanii isin dhageessisu jira adda yaa'u keenya dura
Tanaafu wanni nuti jennu mootummaan tarkaanfii fudhachuu eegalte sirriidhaaf fudhu shiftaa diinaaf ergamaa jirtu balleessi nageenyi biyya keenya akka mirkanaa'u nu taasisiin jenna jechuudha. Isiin tun dirqama nu ta'uu qabdii jenna jechuuti. Maaliif jennaan isiisan barbaanna nuti. Nageenyi uummata keenyaa akka baduun barbaannu. Irra deebinee ijoollee woboo dhugaadhaa maal jechaa jirti. Woboon leenjitee baatisan maal dubbattu. Waan jedhu yaalla jechuun waraanni bilisummaa Oromoonis kanatti argamu. Akkasiin woboo. Woboo jirtu. Yoo nu jiraanne yoo Oromoon jiraatu jedhu yaalla jechuun waraanni bilisummaa. Ijoolleen haqa Oromootiif baate akkanatti dubbatti. Dhageeffadhaa. Sirri dhageeffadhaa. Woboo jechuun isaan kana. Taan shiftaa Geetaachoo Asaffaa shiftaa Wambadootaati. Dhageeffadhaa. Bilisummaa Oromoonis kanatti argamu. Akkasiin woboo. Woboo jirtu. Yoo nu jiraanne yoo Oromoon jiraate yoo akka Oromummaatti yaanne yoo Oromiyaa ijaaruuf yaanne wanni wal jibbinuuf tokko hin jiru. Jibbaan ni baddi ni balleessina jecha. Diina keenya irra dhaabanne haasofna. Biyya abbaa keenya irra. Maal jechuu barbaada garanumaan immoo tiimii Lammaa Magarsaa kana galateeffachuu barbaada. Maaliif yoo jettan dhugarratti siyaasaa miti. Dhaabni tokko saba isa keessaa ba'e fakkaata. Saboota Habashaa yoo laaltan eessuma isaa ajjeesee aangoo irraa fudhata, abbaa isaa ajjeesee aangoo irraa fudhata. Oromoon immoo gadaa walii dabala. Dhageessanii Fireew Maashaa gidee bakka Oromoon ta'iniif Abiyyi ajjeesee aangoo fudhachuu fedha. Lammaa ajjeesee aangoo fudhachuu fedha. Yoo ilma abbaa gadaa ta'e sirna gadaa eeggatee aangoo fudhata. Wanni qawwee Oromoorra nama kaasisiisaa takka illee hin jiraattu jechuudha. Yoo ergamaa diinaan ta'in yoo dhugumaan qabsoo Oromoo bara ammaan ta'e wanni Fireew Maashaa gidee itti jiru Oromoo fi Lammaa qabsaawaa kan jirre ragaa firra ba'aa jira bara. Ragaa guutuu firra ba'aa jira bara. Gaafa Oromoon gabroomtu taa'ee gaafa Oromoon wayita achi baatu waan achi baatu tana keessaa qoodayoon argachuu baadde wanti tumbatu qabdi jee ka'ee kara uumuun Oromoof qabsaa'aa jiraachuu dhabuu isaan nama agarsiisa. Yoo ija aayilii qabduu fi qalbii qabduun kagallaallu taate. Yoo ija dantaa takkaa malee qulqullinaan qalbii qulqulluun waa dantaa takkaa ala yoo kalaaltu taate sanamichi kun gaafa gabroomnee ta'aa ture. Gaafa mati ko afurri nube afura be kana keessa yoo warkachuu baadde jeeqeetiin waan kana balleessaa jee wanni Oromoo sodaachisuuf wanni dhiiga ilmaan qeerootti utaaluuf wanni dhiiga qeeroodhaa balleessuudhaaf rakkaatuuf maal jettee yaaduu danda'u qabdaa jechuudha. Because siin dalagachuu jira malee sii dalagutti hin jiru. Siifi qabsaa ijee malee siif qabsaa'utti hin jiru. Tigreedha namichi Eertiraawidha. He don't care about sirran kaayyannee warra akkasaa jaarrateeti oofu jira. San beekuu danda'u qabda. Diinummaan tanaa oliin jirtu. Nuti namni amma waan ijoolleen Oromoo galmaan geesse kana qawwee takkaan ala. Kilaash tokkoon ala. Dirree waraanaa taboojineen ala. Enetiree qilleensarratti Saabaa'oodhaan gubattee ala. Jeneraala Saabaa'oodhaarratti ajjeefamaa tureen ala. Injifannoo cululuqaa mooraa qabsoo adda addaa keessa fidan tasagaleedhaan dhageenyeen ala. Ilmaan Oromoo fidaa baaniiti jijjiirama kana fidan. Jijjiiramni kun akka layyootti nu harkaa bahu, akka qishnaatti nu harkaa bahu walitti dhiisuun qabnu jechuudha. Yoo hangaasaa taates, yoo Lammaa taates kan harkaa baasuu deemu, yoo Abiyyi taates kan harkaa baasuu deemu itti himuu danda'u qabna jechuudha. Nageenya Oromiyaa guutuu qabachiisuu dadhabuun mootummaadha. Uummanni naa hubatuudha malee humna dhabuudhaa miti. Akka laafinaatti osoo hin ta'in akka jabinaatti halaalamuu qabuuf. Amma mootummaan tarkaanfii fudhachuu jiru kanaa fi fudhachuu taa'uufis Oromoon qeeroon dhiiraa dhalaan abbootiin amantii hundi cinaa dhaabbattee deeggaruun dirqama keenyaa jechuudha. Yookaan akka mootummaan tun jiiddu barbaanna. Ragaan biraa tokko hin jiru. Waan mootummaa tana balleessuu barbaadaa balleessuu qabnaa jechuudha.
وموتما تنقفوا تو بربادا بل ليسوا قمنا وورا أركن الرامر أبوك أني دا يا أخي إشيشة كل مالي مصيبة ما نورمور ديم تدون إشيشة هاي نما أركاميلا أورمور رامور فكمت الأمني تكوير جمبو إشيشة نما إلمان أورمو نمني كمت نما إساريه بيا إسا باسي فرقما برمك أورمو تكيسو جراني خبجا أورمو تكيسو جراني أكمن نمني مكا نما دهي بيا راسي باس أكممتو نما ندي جمدا دبمسيسي نما كبسات أورمو ميك دبمسيسي in fact warri gurguratan leeni sintatan amma warri fuudhee dhabamsiise isaani ummata saniif akkamitti deebi'ee ergama namni kun ammallee warri gaafa nadii jara kana gurgurata jennu amanuu diddan amma tanaan nama nadii gammadaa jaal nadii gammadaa dhabamsiise shanyii isaa san takka nan ergattu kam antigreen takkaa'u nan ergattu Disi numa oyane da. Ilma Oromo yotate. Nama polisi ke dabam sise nama kapsa ke dabam sise nama ayu ke dabam sise. Hisab numa na ti sa ergam tuf mal laka fudatte adero. Kanyi ishishe. Kolkolo. Malibo. Hai. Nama galu dan daw qabti. Hubachu dan daw qabna. Beeku dan daw qabna. Umman kun naggata jirani. Hai. ومن يقول لكمان نقبسان ترسي وبتشو قبدا ما خدرسين قليل اللين إذا نتبتشات تراني بيكو قبدا جولين حق أباتي تنو تقبسات في ترى وبون دقانو تي أنا نتا دقاتين لا لتشا في ترى إسيتنا نتي تنتانتين يلمي أباقا دانكو قبتشو دايتي جولين ديناتو كدينا كيسا قدتي في الدينا نمكا دينات ولا جيزاني أنقو دالو خبره دينا مالي sirne bagada wala jesani ango fudachu him barsisnes in qabnus yo ilmana bagada tane kolkolo dagay fadame ishishe لما مجرسا وفي مملكة مستر أتاو زودندو دكتور أبيجي نر إسوي يبقى سنجد دبل كنابو إلما أبا فكادو تاي كناب غلطي فداي سوان Nus warani bilisumma Oromo kana barbaadna aango miti ana kana taakiyyaatti woboo bakka bu'illee yoo dubbadhasit aango miti loon tiksee jiraachuu barbaada Oromiyaan ballo gaafa master plan illee mormine yuunivarsiitii keessaa gaafa ba'u Oromiyaa waan bal'oo taate loon tiksee jiraachuu barbaada jira warri aango barbaadan Oromoo addan irrina Angom barbaannu nuti Oromoon dantaansi qabsoonsi galmeeysi geeyse faayidaansi ta'ee garee Oromoodhaaf akka Oromootti milkaa'uu barbaanna ilmaan Oromoo aangoo biyya sanii farka galchanii fayyadama Oromoodhaa hegaree irratti sabaa sablammiidhaafis haqa isaanii eeganii faayidaa Oromoo eegsisuudha wanni nuti barbaannu Qircaan aangoodhaa hin jirtu dibicha wadaajaati miti dibicha iidaati miti dibicha wantaati miti qircaa yeellam qircaan hin jirtu de anaafis kuta jeneraal kamaalachi keessanii namaan bira wanta godhe anaafis qircaa kuta maali yaa'iin akkanaa yaaqii maali hinaaffaan hin boleessa keetitti akkanatti dilana dhiiga hidda si dhaabdu musibummaan ilmaan Oromoo si hinaafsistu maali hai maali ilmuma Oromootu akkamitti ilmi Oromoo hinaafa kamaal galchuu kana bira dhufee Eertiratti qawwee irraa hiikkachiisee galche akkamitti irraa biyya galee aangoo Oromiyaa keessa qabata hai anaafoo qixxaan kuttanii anaafoo aangoon kuttanii hanganaa fi aangoo kannitanitti dullallees dirqittiin isin irraa fudhadhee
ammas yaa'ii godheetiin aangoonaa kannitani sin taasisa ga'e aangoonaa kannitanii takkaa isa kaastanii bakka sanirraa anis nagaya oromiyaa kana numaan boore maali kolkoleen akkana adeera maaluma musiibaan akkana ስልጣን እንዴ የስልጣን ቅርጫ ነው እንዴ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስልጣን ለኔ የሚሰጠኝ ስልጣን ለኔ የሚሰጠኝ ስልጣን ለኔ የሚሰጠኝ ለኔ እዚህ ስልጣን ካልተሰጠ አገር በጠብጣለሁ ህዝብ አፋጃለሁ አይሰራም ጀቹ አካ ከማል ሞቱማንቱን እንጂኔ ከኒ ጎዱ ደንደው መቃቤ ከኒፍ ጀነራል ከማል ገልቹዳ ጅበን ሁበዳ ወሪ ጀነራል ከማል ገልቹ ጅቡ እንዲኑ ወሪ ኮሎኔል አበበስ ጅቡ ወሪ ጀነራል ኃይሉ ጎንፋቲስ ጅቡ እንዲኑ አካ ጀሪሁ ሞቱማንቱን እንጂኔ ጎዱ ደንደይቲ ኢሳን ቀበኒ ፊ ቤኮምሰ ኢሳን ቀበን መቃቤ ከኒፍ warri mootummaa tana jiisee mootummaa ce'umsaa jaaruu barbaadu jara kana wanni jibbuuf sababni takkittii tana qofa wanni biraa takka jirtu jara kana gufuunu taa maqaabee kaniif isaan kanaan nurra jaboodhaa maqaabee kaniif isaan kanaan nurra jaboodhaa akkatti nuti cabnu isaan kanaan nu beekaa maqaabee kaniif firraa sodaatan jara kana sani birrakan tana sirri beekun barbaachisa dhageeffadhaa waan woobon jette malee du'e sila gaafa san kana baasee bar poolisii oromiyaa ammas dhaabatu kana poolisiin oromiyaa nuuf diinaa miti nu isiniif diinaa miti rakkoon jiru gamoo jalloo jallinaan jaaramee nu jidduu kaa'ame kana diignee jirra hooggantoonni keenya Dr. Abiyyi faa hayyoonni Oromoo nuuf dabalatee hundumti keenya diignee barbadeessinee jecha har'a bilisaa wal dura teennee walitti haasa'u. Gaafa san gaafa bahu poolisii Oromiyaati ka fuudhee na baase. Poolisiin Oromiyaa naaf diinaa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo isiniif diinaa miti. Kana beeknee walitti baane jechuudha. Kana tiikfachuu qabna. Kana tiikfachuuf immoo ani akka mataa kiyyaatti waraanni bilisummaa Oromollee poolisii Oromiyaa ta'ee wardiyyaa Oromiyaati. Carraa marganne kana tiikfuu qabna. Maal jettu waboo? Namoonni tokko tokko warri olola oofan akkuma olola oofuu baran kijibtoonni min du'arraa bee mucaan kun dhagaa waan jiru warra olola oofan eenyu baana shanee shammattee ummata kana baana firee maashoo gide dhageeffadhaa sirritti. daa barbaadu dantaa isaanii jala deemu miti osoo dantaa keenyaaf taane eega biyya tana keessa deemnee dhiigaamma xiqqoo nutti agartan karaa agartan malee akkanam turuuti. warri dantaa isaa jala deemu dantaa sabaa quban qabu eega biyya gallee xiqqoo dhiini nu deebi'ee fuula keenya akkana nu gartan malee nuti kanan turre waan xiqqootti ergaa guddoo dabarsee jira yeroo xiqqoo keessatti ergaa dheertuu dabarsee jira dhageeffadhaa. Dhiigaamma xiqqoo nutti agartan karaa agartan malee eega biyya tana osoo dantaa keenyaaf taane mindaa barbaadu dantaa isaanii olola oofan akkuma olola oofuu baran kijibtoonni mindaa barbaadu dantaa isaanii jala deemu miti osoo dantaa keenyaaf taane eega biyya tana keessa deemnee dhiigaamma xiqqoo nutti agartan karaa agartan malee akkanam turuuti. Gammoojjii hamtuu digrii seentigireedii 49 keessa jiraachaa turre uummata keenyaaf jenneeti. Kanaaf dantaa takka boruus jallattus nutti toltus nutti hammaattus uummata keenyaaf dhaabbanne miti. Waan fedhe waa ta'uu dararaan fedhees yoo jiraate ilaalchi fedhees yoo jiraate ilaalchi nurra jiru sun ofirraa cabsineeti diina keenya kan kaleessa Oromoo tiroorisaa ture sun rifachiifnee gaddisiifnee
ummata keenya gammachiisuu qabnaa yaaduu jiru qaba. Dhuguma uummata Oromoo aangoomsuudhaaf deeman yoo ta'e Oromoo mirga isaa kabachiisuudhaaf deeman yoo ta'e aangoo Oromootti ni gammada yoo ta'e wanti kana keessatti hirmaannaa nama dhorku waan jiru natti fakkaata. Maaliif nuti akka yoo faayidaa Oromootti ka gammadan ta'e yoo aangoo Oromootti ka gammadan ta'e yoo olaantummaa Oromootti ka gammadan ta'e faayidaa argamte taratti wanni nama inaafsisuu fi tanarra nama kaasisu takkan jirtu yetti woboon ijoolleen qulqulluun leenjii fudhattee hojii poolisaa keessa galtee 700 taanimmaa 700 Tigreedhaa galtee bakka irraa dhufanii deebi'anii jiran maaliif dammaqa wal dammeessa diinummaa jarri kun qabsoo teenya keessa qabaachaa jiranii fi horaa jiran ta'ilaarraa keessa dagannee jirru ta'ilaarraa keessatti firraanfannee jirru ta'ilaarraa shakkii keessaa qabaachaa turan dir qulqullaa'aa deemaa jirti jechuudha nama antummaa Oromootii fi laalaa Oromootiif laalatan tokkollee qabsoo tana keessatti akka milkaa'an hin barbaada. Jeneraal Kamaal qabsoo Oromootiif osoo ta'in ilmaan Oromoo hundaaf akka laalatu maqaa beekaniif hadooddii warra qaburra bobbaa jirri. Warra gufuu isaanii ta'urra bobbaa jirri. Be smart. Dammaqaa wal dammeessa. Tanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaadhaa ejjennoo fudhachaa jirtu si deeggar Bolommaa Magarsaa Dr. Abiy ummanni Oromoo hundis cina jira. Naannoon Oromiyaadhaa nagaa harkachuu qabdi jee ummanni gaafate. Warra nagaa dhorkusan hin dhawinaan hin taatu dhawa hin haleelinaan hin taatu haleela barbadeessa balleessa nagaa ummanni nu eeysisaa isiniin jeessan eeysisaaf ummataatu nagaa nu eeysisaa jee ummataatu biitti teenya nuuf tasgabboytu isiniin jee eega ummanni isiniin jee nagaa ummataasan tasgabbeessa naga ummatasan eeysisa naga ummatasan fiduudhaaf ammas shiftaa bakka jirtu dhawa barbadeessa balleessa ummanni Oromoo isin hojii jira sabaa sablammiin Oromoo isin hojii jira sabaa sablammiin Itoophiyaa keessa jirtu በኦሮሚያ እየተደረጉ ያሉ በአንዳንድ በኩል እየጠፉ ያሉ ሰላማዊ ትግሎች ህዝብ በሰላም ወጥቶ እንዳይገባ የመንግስት በሰራተኞች እንዲገደሉ ባንክ ቤቶች እንዲዘረፉ አገር ተረጋግታ ወደ ሰላማዊ ልማት እንዳትመለስ የቀንጅቦቹ እየሰሩ ያሉት ለቀንጅቦቹ የሚላላኩ ለቡችሎቹ የሚላላኩ ኃይሎች በስመ ኦነግ የሚንቀሳቀሱ በምዕራብ ኦሮሚያ ወለጋ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ተደራጅተው የተለያዩ ሽብርም በቦረና በገሪ ኃይልን እየተጠቀሙ በምዕራብ ምስራቅ ደግሞ የአልሸባብ ኃይሎችን በመጠቀም ግርግር ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን በሙሉ ህዝቡ ሰላምና መረጋጋት መንግስት እንዲያመጣለ ስለጠየቀ መንግስት ሰላምና መረጋጋቱን ለማምጣት የህግ በላይነትን ለማስከበር ግዴታ ስላለበት ያን ግዴታ ለመዋጣት ያለውን ኃይል ሁሉ ባሉበት ቦታዎች ሁሉ አሰማርቶ ሰላም ማስጠበቅ ግዴታው ነው። በዚህ ረገድ የብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ ከህዝብ ጋር መቆም አለባቸው። ህዝቡ መደገፍ አለባቸው። የኢትዮጵያን ሰላም የብሔር ብሔረሰቦችን ሰላም የሚያናጉ ማንኛውንም ኃይሎች ከኢትዮጵያ ጠራርጎ ማስወጣት ማስወገድና ለአንዴና ለሁለተኛ ጊዜ ሲበላን የነበረው አውሬ አፈርልሶ እንዳይመለስ ለአውሬ የሚላላኩ ኃይሎችን በማጥፋት የአውሬውን እድሜ ማሳጠር ግዴታችን እንደሆነ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መረዳት ይገባል። ይሄን በተመለከተ በዚህ ፕሮግራም ነገ ይመጣለው። ጆሌን ኦሮሞዳ ሄዱን ሲንጃለዳ ረቢየቻን ሲንጃለዳ ጉያ ጋሪ ቀባዳ በነገ ሁለት ጉያ በሩረቲ ሰገንታ አማራቲን በሊናን ኡመተ ሰባሰብ ለሚ ብራቲፍ ዴይስና አንገሲቲ ነገ ናቱራ ሄዱን ሲንጃለዳ ረቢየቻን ሲንጃለዳ ኢልማን ኦሮሞ ቢራና ጋ ገለቶማ